Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo arra sagantaa addaa takka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya guyyaa arraa shaggooyyee yookaan shubbisaan nama beekamu tokkoon qabannee isinii dhiyaannee jira. Eenyu jechuun keessa hin oolu gamanumaan wal barnootaaf gara isheetti isin dabarsa. Mee daawwattoota keenya wal baradhu isin jenna. Tole galatoomii asittiin dhiyeessuu keessaniif baay'ee galatooma. Ani maqaan kiyya Faayizaa Isaaniitiin jaama. Akkuma beekamutti. Faayizaa Isaanii shaggooyyee yookaan shubbisaan nama beekamu. Wal barnootaaf hanga eegee jenne booda gara sagantaa xiyyaatti isin dabarsaa. Gaafiin xiyya tokkoffaan Faayizaa mee'ati shaggooyyee yookaan shubbisaan baay'ee beekamtaa namoota hedduu hojii hojjettee mee eenyufaa hojii hojjettee jirti? Ani shubbisaa kaniin hojjedhe amma yeroodha. Yeruma amma dabaree kana keessa Naima Abdurrahman wajjis hojjedheetiin jira. Murteessaa Hajiitillee akkasumatti Shamizee wajjis hojjedhe. Akkasumatti ammas Nasraa Gursumii wajjinis hojjedheetiin jira. Isaanuma hanqa kanaa wajjiniin hojjedhe. Hanqa kana dura immoo akkanumattiin hojjechuu ture malee kilippii irratti hin hojjenne. Namoota baay'ee hojii hojjettee namoonni baay'een si beeku namni kilippii ilaalee si beeku. Gara fuulduraatti mee eenyu waliin hojjechuuf yaada qabdi? Ani gara fuulduraatti hawwiin kiyya namni wajjin hojjechuu yaada qabu. Takkaffaa Gaaddisee Shamsaddiinii wajjin, lammaffaallee Abbabee Dhugaasaatii wajjin hojjechuu, sadaffaarratti illee Addisuu Karrayyuu jaama. Isaan sadeen kanaa wajjin hojjechuudhaaf hawwiis yaadaas ni qaba gama fuulduraatti. Akkasumatti illee ammaas irra deebi'ee irratti illee wal dubbachuu jirra. Ni hojjenna waan gaariidhaan as baana jeetiin yaada. Waan gaariidha. Daawwattoonni keenya gamanumaa abdiidhaan eeggadhaa isiniin jenna. Mee gama biraatiin ammas gara TikTokiin qabsoo finiinsuu irratti beekamtanii siifi Miikii namoota baay'eetu isin daawwata TikTok irratti. Mee maaltu isin kakaase kana hojjechuudhaaf? Wanni garaa TikTokiidhaan nu fide tokkoffaa irratti uummanni Habashaadhaa nurratti ijaarramanii nafxanyoonni uummata Oromoodhaa cunqursuudhaaf afaan isaanii qofa waan beekaniif afaan isaaniitiin uummata Oromoo irratti duula hin taane duula kijibaa banuu turanii. San hunda nuti obsinee usnee jalaa usnaan isaan sodaa itti fakkaate saniitutu onnee teenya akka malee nu butee akka nuti illeen isaaniif deebisaa kenninu. Afaan silaayis nuti isaan daran beena takkarra lamarra sadiirra kudhan beetti Oromoon afaani saniif jecha nuti illeen isaaniif deebisaa kennuun dirqama taane achi gubbaa dhufnee isaaniif akka isaan beekanitti afaan isaan beekaniin deebisaa kennu jirraaf. Saniif afaan shanfaa asooftee jiran afaan shaniin deebisaa kennuuf jirtan afaanota garaagaraa hedduudhaani. Dhugaadha jechuudha. Afaanota meeqa dandeessa? Ani afaaniin danda'u hedduudha. Hedduudha afaan hin danda'u. Isaan hundaa'uun hin danda'a. Warraan achi gubbaan hin danda'a jee dubbadhu hundaa'u. Deebisuus ni danda'a, barreessuus ni danda'a, dubbisuus ni danda'a, haasawuus akkasumatti ni danda'a. Afaaniin ani dubbachuullee hin jaalanne fuulduraaf illee baruun feene garuu afaan nafxanyaa qofa afaan Amaaraa. Mee qabsoo Oromoo tana keessatti gumaachi dubartiin godhuu qabdu yookaan isin godhaa jirtan tana akkamitti ibsite? Ani gama kiyyaan dubartiin qabsoo keessatti gahee guddaa qabdi je'eeti yaada. Fakkeenyaaf maaliif yoo jette qabsoo dhalaan keessa hin jirreetti Oromoon qabsoo dhalaan duuba hin jirre qabsoo miti. Maaliif yoo jette dubartiin waan hedduudhaan dhiira duuba taate isaan gargaaraa isaan jajjabeessiti. Takkaffaa maali yoo jette dandeettii qabduun ammaa hoo waan fedhen haa ta'u nyaata qopheessuun jabaadhaa jechuun dhiira jajjabeessaa isaan duuba waan isaan hojjetan yaani dhiibbaa isaan irra dhufu hunda isaanii wajjin fudhachaa wajjin qooddachaa rakkoo fi balloos waliin qooddachaa dhiira gargaarti. Dubartiin hedduu takka qabsoo Oromoo keessatti illee gahee qabdi ammallee fuulduraaf ni qabaatti jeetii yaadaan. Mee dhaamsa yoo ati qabaatte dubartoota kanaaf jechuudha qabsoo Oromoo tana keessatti gumaachi isaan godhuu qaban maal jettee yaadde? Ani waniin in je'ee yaadu akka mataa kiyyaatti dhalaan amma dubartiin teenya ammas taanaan borus taanaan qabsoo akkuma itti jirrutti biyya alaas taanaan biyya keessas taanaan biyya nuti jirrus biyya Arabaas biyyuma adda addaa biyya addunyaa tana hundarra dubartiin Oromoota jirtu akkuma ammaan tana wal taanii walii gallee waliin deemaa waan hunda qabsoo finiinsu jiru kanatti fuuldurallee akkasumatti waliin dhaabbachaa rakkoon dura dhuftu hundaaf kan jilbiifannee wal qabachaa wal jabeeffachaa waliin fuuldura akka tarkaanfannu hawwii kiyya kun hawwii kiyya guddaa. Gara TikTokiitiin toora namoota kuma dhibba siquutu yookaan 70 oliitu isin daawwatu qabsoo gara nama gara danda'uun dabarsaa jiru keessa isinis gama keessaniin gahee keessan baachaa jirtan jechuudha. Nuti gama keenyaan akka dandeenyutti waan barbaadaniin qabsoo teenya cinaa dhaabbannee akka hin laaffanne
waan dandeenyuun Oromoo keenya saba keenya bira dhaabbannee hanqa dandeenyutti numan falmanna ammas taanaan borus taanaan fuulduraafillee kana hin dhiisnu hanqee isaan nu dhiisanitti uummanni nafxanyaa kun hanqa nu dhiisutti hin dhiisnu Hacaaluun ji'ee jira nafxanyaan arras borus gara fuulduraatis diina Oromooti isaanii wajjin firummaas hin qabnu obbolummaas hin qabnu Itoophiyummaas isaanii wajjin qabnu nuti Oromoo taate feena isaanii wajjin Itoophiyummaas hin feena. Akkasaniifuu akkuma walii galatti mee qabsoo biyya keessaa dubartiin finiinsaa jirtu biyya alaatti finiinsaa jirtu namu gahee gama danda'uun jechuun hiriira bahuudhaan haa ta'u gara TikTokiin haa ta'u gara YouTuberaan haa ta'u gara Facebookaan haa ta'u dandeettii isaanii garuma danda'aniin hunda qabsoo tana keessatti hirmaachuu qaban jettee dhaamsa laattu ni qabda. Andaamsiniin uummata kiyya uummataan jaaladhu uummata Oromoo bal'aadhaaf dhaamu yoo jiraate dubartiin ammaan tana baatee gudeedamaa tumamaa akkanatti ilmaan osoo garaa qabdu ilmoo baatii meeqaa osoo garaa qabdu cafaqamu jirtu kun hundi sila waan ta'uu hin qabne garuu ta'u jira Itoophiyaa keessatti mirgi hin jiru tokkoffaa mirgi Oromoodha inuma hin jiru jechuu dandeenya nuti akka laallee agarru kanatti waa'ee Facebook irratti ilaalluun. Lammaffaa irratti dhalaan teenya amma dubartiin teenya ammas taanaan borus taanaan jabaadhaa waan dandeenyu nuti isin wajjin jirra warri biyya jirtanis qabsoon itti fufa ilmi namaa hundinuu gizee qabsoon dhayxee hulaa isaaniitti dhadhoitti amma hoo rakkoon hulaatti dhadhoitti namootu lafaa haa kun beekamaadha garuu kun ta'uu hin qabu osoo kun hin dhufne dura itti qophoofnee nu hundinuu Oromoon eegate akka jennee tokko taanee lafaa kaanee waan nu dhufaa hunda dura dhaabbannee firaa dhorkuu qabna. Waraana biyyiitiif dhaamsa dhaamtu yoo jiraate waraanni biyyi dubartoota hojjurraa yaasee duujela kana gara fuuldura qaama qullaa isheen dubartii garafuun dubartii tumuun reebuun hidhuun dubartii hiraarsuun abiyyiif waraana abiyyi yookaan deeggartoota abiyyiitiif dhaamsa yoo qabaatte. Deeggartoota abiyyiitiif waan hin dhaamu yoo jiraate warri isa jala deddeemu jirtan amma Oromoo taatanii Oromoos ta'uu baattan aannan naqatu garuu arraan tana Oromoo warri tahee isaa wajjin isa cinaa teessanii Oromoo irra duula bantanii Oromoo ajjeesaa Oromoo cunqursaa Oromoo dhugaa isii dho'isaa warri isaa wajjin hojjechuu jiru baruuni gaabba ni sheenawaasi namni isaan cinaa dhaabbatee isaan ol kaasuus hin jiru maaliif jennaan abiyyiin Oromoo nyaachuudhaaf lafaa ka'e lafarraa dhabamsiisuudhaaf sirna nafxanyaa gaafa dur kamililik ummata keenya irratti harmaa fi harkaa fi miila muruu ture sani isaanis nurra deebisu jira abiyyi taanaan akkuma isaati isaan addatti ilaaluu hin qabnu nuti uummanni Oromoo abiyyi diina Oromooti silaayis ilmi nadhoodha kabajaan qabu kana tortora rabbi nurraa dhorku. Ayyee gamanumaa deemaa jirra daawwattoota keenyaa fi kabajamoo sagantaa guyyaa irraa keessumaa qabadhee isinii dhiyaadde asuma irratti goolabaa sagantaatti aanuun hanga walitti deebinutti gamanumaa nageetti isiniin jenna. Galatooma.